yaa obboleeyyanuma kiyya tokko bitee yaa rabbii kiyya yaa Allah. Isaa baatiiti garabbiitii gartee ilmaan Oromoo isiniin qaba. Silaa gartee namni dhugaaniif gartee dubbiin jabaatte nama ofiitii walii dhaabbata waliifis dirmata guyyaa kiyyaan dukkanaa'e guyyaa kiyyaa gartee dukkanatee rabbiin gartee narraa haa ibsu barbaachaan deemaa jira. Du'aa keessatti haajama gargaarsa keessatti haajama baleeyyan kiyya marti keessanuu cinaa dhaabbataadha. Kibuutee isaaniin beeku an barbaacha isaaniitiin deemaa jira guyyaa sadii ni isin nyaanne ni isin dhuune ni isin rafneesi waan hin keessa jiruun beeku. Ani kunuu anamu nama biraatii gartee fi shakkee akkaan ta'uu wallaalee maal akkaan guruun wallaalee silaa gartee rabbii kiyya malee homaan qabu eega rabbiitii gartee ilmaan Oromoo isiniin qaba. Silaa gartee namni dhugaaniif gartee dubbiin jabaatte nama ofiitii walii dhaabbata waliifis dirmata isin malee maaliin qaba. Rabbi gartee na cinaa haa dhaabbatu sagalee isaaniillee rabbi na haa dhageessisu akkamiin akkam jee akkaan dubbadhu beeku waan narra gahaa jiru sin beeku waan naa taa'u sin beeku ilmaan Oromoo. Maalin jaamee mee kaleessa gartee walii dhaabbannee lubbuu waliitti sine jennee jaanna har'a mee maal geetiin dubbadha akkam geetiin dubbadha maal akkaan ta'uun beeka maal akkaan godhuun beeka eessaan bula eessaan oola eessaan rafa maalin nyaadhee bulame egaa maali jireenyi kanaa waan qabdus akkamiin namni gartee dhugaas isaame akkamitti kana gaamee jireenyi kun. Ashamaa harka fuunee daawwattoota hafi hordoftoota keenya har'a dirreen irra jiru dirree kunoo sana fakkaatti. Maammeen gartee lafa lafaan muree barraa fi baharaas qaxxaamuree miilaan deemee bulee oolee har'a bakka sana ga'e. Maaliif wanni kun hundi godhame akkaan gartee manaa fi hin jechu saamichanarra gaggeeffame doorsisa ajjechaa gartee naaf gad aggaamame san jalaa bahee ilmaan jawaatee caalaa fi maatii baraaruudhaaf dhufee as jira isaaniin barbaadaa jira telefoonni isaanii dhaamaadha. Namnummaan odeeffannoo isaanii ni jiramoo ni duutee gadi du'anii gartee nama naannoo ni dhabee akkasii gaafunoo hanga danda'ametti bahara kana afaan dhufee amma dura gartee bakka namni keenya doonii irraa qotu bakka namni gartee namni keenya biyya sanarraa gartee gama biyyaatti deemu hin beekne markabaas tahee kunis daawwattoota keenya iyyaafachuutti hin jira oolmayni keenya bultiin xiyya. Daandii irra shaararra galaabobbitii xiyya kunooqa akkumaan imalettiin jira qullaan gartee manaa bahee harka qullaan jira waa hedduudhaan gartee daandiitti na mudachaa jira beelaa fi dheebuu daadarkaa hedduu keessaan dabraa jira kunis daawwattoota keenya hedduutu akka du'aa nu godhaa bakka jabduudha jirra waan hin je'ee waan hin dhiisu wallaalee maaliif sababaa gartee namtitti maafiyaa kimiyaa sanii fi gareesiitiin har'a roorroon tunurra gaggeeffamte anis gaa lubbuun kee galaafatamtee ilmaan san haa baraaru jechuudhaaf furmaateen akkuma jaamte gartee gaagaraa fudhattee jirti asitti rabbina haa tiisu waan narra ga'uun beeku saniifuu hedduu takka du'aa keessanitiin haajamaa obbaleeyyan kiyya qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessan isiniin jaalladhaa maalirra jirtan eessa badda wanni jiru waa hedduudha wanni hubachiise tasilaa gartee dubbachuu taatu kitan dubbachuu taane hunda kunoo anillee waan hin qabu qabeenya koo saamamee jireenya koo saamamee jiruu too saamamee waan hin qaburraa qullaa bahee jira qullaa akkaan waa hundi narraa fudhatame. Kunis daawwattoota keenya rabbiin gartee bahara kanarraa ilmaan Oromoo hunda rabbi haa tiisu bahara nama nyaataa nama dhugaa eegaa jireenya keenya jireenya gartee ilmaan Oromoo meeqaaltatu nyaadhamee qurxummiidhaan nyaatame jechuudha. Kunis daawwattoota keenya rabbiin gartee hunda keenya nu haa tiisu ammallee iyyaafataan deemu jira. Imalli kiyya dheeraadha. Ganaa gartee amma guyyaa jalqabaa kaniin gartee bahara afaan dhufe baharri kun eessarraa eessa akka dhaabbatu hin beeku lafti hundi naaf haare'a akka waan gartee guyyaan kun natti dukkanaati guyyaa kiyyaan natti dukkanaa'e guyyaa kiyyaa gartee dukkanatee rabbiin gartee narraa haa ibsu barbaachaan deemaa jira du'aa keessatti haajama gargaarsa keessatti haajama baleeyyan kiyya marti keessanuu cinaa dhaabbataadha. Maa dhuftiin jaan akka dhufteettuu dhufte akka taatettuu taate waa hundi nu gartee inshaallah yoo rabbi jee khayrumaaf jenna akkasiin siin jaa daawwattoota keenya hedduu
takka nama dhagahama. Laftinis gartee waa wajjin dhufteetiin jira. Kun qoraan kiyya kun qoraa kiyyaa miti. Wanti akka isin nama godhuu beektan jireenya kiyyaa har'aan kan deemin yeroo har'aa kana bara kana keessaan deemee jechuudha. Waan takkaan akkudatee na mudate addunyuma tana ilmuma namaatii jedhanii kalaas gadhiisuudhaaf jireenya keenya guutuu jibbinee baramma. Maal jee maal akkaan dhiisu maal ittiin beekaa miti. Ganaa gaabaarri kun asirraa bakka inni itti dhaabbatu Allahu alam rabbi beeka. Kana hunda gartee gaa akka argitan kana hunda irra deemaatiin dhufe ganaa gaa amma bakka gartee doonii irraa qoranii fi gartee bakka namni keenya irraa rukaa boqoruu fi kana hundaa'u eenyutti kaan dawwaluun beeku ilmaan Oromoolee tokko hin garree. Hangaan gaa Arabii bubbeeku Araba gaafachaatiin deemu jira. Nama na hojii dhaabbatee gartee waan kana as baasuun hin garree rakkoon gartee rakkoo jabduudha harkaana qaba. Ani waan biraatii miti silaa jireenyi kiyya dammarame hayaanni kiyya dammarame. Lubbuun namaa jireenyi kiyya aadii haa dammaramu wanni hin qabu haadha bamtu. Garuu ilmi namaa kun lubbuun jiraachuun qofti gahaadha beekta. Lubbuun jiraachuun qofti gahaadha. Nagee kanaas beeka abbaa dhabee beekaa jira. Abbaa dhabeetu nagee waan hin ta'e beeka. Nagee dhabaatu amna gartee guyyaa meeqaa lafa miila kiyya kun miilli miila nan dhaabbatu. Harki kiyya kun jechuudha innaa qaacamee jechuudha. Silaa arra gartee hundinuu gartee gooma rabbi jee malee hin taatu jeetii yaada beekta. Namni seeddaa waan qaburraas ni dhaba. Ta qabuus ni dhaba. Rabbiin bara duraanuu tana beeka beekta. Wanni gartee wanni kee kajaan kuni kanyaattee quufti. Kanyaattee xumurte malee waan biraatii miti. Sunis daawwattoota keeyyatu waa'ee nu godhaadha. Laftinis oowwa hedduu takka. Hin rafne guyyaa sadi moo kana rafne. Nyaataa dhugaatii dhiisuu haa dheebichaa fi kana hundaa'u dhiise akkaan irra dabrees ni gartanii. Maal akkaan isin jedhu beeku saniifu waa'ee takka godhaadha. Rabbi gartee isaan rabbi haa baraaru haa tiisu an ammoo hangaan dandeetti hanga rabbi na dandeesse jalaan deema. Jawaadeen akkasumatti gartee du'aa'ee godhaafi maal akkaan jee maal akkaan dhiisuun beeku. Taniin qabee taniin gadhiisuun beeku. Silaati jetti dhiisee jireenya kiyya guutuu dhiisee irraayis ka'e. Kalaas wooma jireenya ja'anuu jibbeetiin jira jiruun tun na jibbisiiftee jirti quufee useeddaa ilmummaan namaa yooni bakkana ol godhe maali jiruun tajaajila maali jireenya kana haa ilmi namaa namaa hattee isee nama jala hafuuttee hanga lubbuun nama dhiibbatu jiruudhaatu jiruu ilmi namaa gartee akkaatiin jiraanne hinaaffaa itti aboo rabbiin dabame isaan haa godhuuti. Mee du'aa itti godha amma wanni na yaachisu tiyyaa miti waan beektaa rabbummaan gartee ilmaan sanii fi lubbuu ilmaan sanii haa baraaruun jira ilmaan Oromoodhaa du'aa hedduu takka godha achi buutee isaaniin beeku han barbaacha isaaniitiin deemaa jira guyyaa sadii ni isin nyaanne ni isin dhuune ni isin rafneesi waan hin keessa jiruun beeku ani kunuu anamu nama biraatii gartee fi shakkee akkaan ta'uu wallaalee maal akkaan guruun wallaalee silaa gartee rabbii kiyya malee umaan qabu eega rabbiitii gartee ilmaan Oromoo isiniin qaba. Silaa gartee namni dhugaaniif gartee dubbiin jabaatte nama ofiitii walii dhaabbata waliifis dirmata isin malee maaliin qaba. Rabbi gartee na cinaa haa dhaabbatu sagalee isaaniillee rabbi na haa dhageessisu akkamiin akkam jee akkaan dubbadhu beeku waan narra gahaa jiru isin beeku waan naa taa'u isin beeku ilmaan Oromoo. Maalin jaamee mee kaleessa gartee walii dhaabbannee lubbuu waliitti isin eeyyannee jaalla har'a mee maal jeetiin dubbadha akkam jeetiin dubbadha maal akkaan ta'uun beeka maal akkaan godhuun beeka eessaan bula eessaan oola eessaan rafa maalin nyaadhee bulame egaa maali jireenyi kanaa waan qabdus akkamiin namni gartee dhugaas isaame akkamitti kana gaafee jireenyi kun. Waa iddoo takka dhiifama naa godhaadha. Duwwarii miira keessaan gala ofittis ni dhaara jireenya kanaas ni jibba ofis ni jibba garuu san hundarraa wanni na qabu beektaa rabbii kiyya tokkicha rabbiin kiyya tana hunda keessaa hunda dabarse jeetii yaada isaanillee rabbiin agarsiise jeetii yaada abduma rabbiitiin jiraachaa jira maaliif jennaan namni rabbi qabu maan dhabu kaleessaas gartee gargaarsi keenya rabbiin nuuf dhaabbatee jechaa ture har'allee gartee ismaan wajji jira. Inshallah hundinuu ni dabartii milkiidhaas ni garra gammachuus ni garra
akkasii daawwattoota keenya ifa manaa godhaadha isinillee miira keessa galchuuf miti waa hedduu gartee silaa waan ta'e hundaa gartee dubbachuu hin feene mudannoo hundaa gartee akkaan silaa gartee dubbadhu sanillee isinillee boochisuu hin barbaanne waa hundaas isinitti himuu hin barbaanne maaliif anummaan haa garaan na badu anummaan haa laalladhu anummaan haa madaa'u ilmaan oromoo maaliif hin madeessi jeeti kuniif daawwattoota keenya hedduu takka du'aayii godhaadha natti hadhoomtee hadhaa agartee jiruudhaati kana na godhaanis maaliif anis akkuma nam tokkotti nama ta'ee jiraatee namummaa kiyyaan kabajamee akka ilma oromoo tokkotti gartee jireenya kiyya jijjiiree maatii kiyyaafis saba kiyyaas lammii kiyyaas gargaara inshaallah gartee ilma gartee ofiifis tolee lammiifis tolee maatiifis tolee sabaafis toluutti taajeetii yaada malee nushi akkanaan taajee yaadni kunis daawwattoota keenya hedduu takka ifa manaa godhaadhaa sobanni keessaan galee nama waa hedduu takka ifa manaa godhaadhaa dhuguu garee miira keessaan galaa ofittis ni dhaara jireenya kanaas ni jibba ofis ni jibba akkasii waa hundaafuu inshaallah rabbiin milkii nu haa dhageessisu warri eessa jirtan eessa baddan jettan martinu wanni nuti keessatti banne waa hedduudha suniif du'aa nu godhaadha inshaallah khayriirra wal garra